Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube Tasfaa Studio nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa lafaa fi bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jenna. Har'a qophii keessummaa kabajaa keenya marsaa itti aanu qabannee isiniif dhiyaanne irraa qopheessaan qophichaa ani Lammii Gammachuuti. Har'a keessummaan keenya gaaffii keessan yeroo hedduu irratti hundaa'uudhaan ofuma godhatte ol deebinee abbaan Tasfaa Studio eenyu isa jedhu isin barsiisuu yookiin ammoo isin beeksisuutti deemna. Tasfaa Studio eenyu akkamiin gara hojiitti dhufe wantoota kana fakkaatan isiniif dhiyeessina jechuudha. Hordoftanii akka irraa barattan abdiin qaba. Tasfaa Studio eenyu kan jedhu isumarraa barraa baga nagaan dhuftanii maqaan keessan eenyu jenna. Baga nagaan eegdanii maqaan koo Tasfaa Gammadaan jedhama. Tasfaan Studio immoo maqaa kiyyarraa kan muggeedha, maqaadhuma kiyya. Tolee, Tasfaa Studio mee akkamittiin jalqabde? Akkamiin gara hojii kanaatti seente? Gara hojii kanaatti kan na fide xiiqidha irra caala. Xiiqiin immoo waa baay'eetti si galcha. Waa baay'ee akka bartu si taasisa. Egaa kanneen ani seenuu dandeessa naannoo bara 2010 kilipoota garaa garaa hojjedhaan ture. Keessumaa guutumaan guutuu kilipoonni suni na jalaa babbadanii turanii. Haaluma kanarraan ka'ee xiiqiidhaan gaafa kaatu gara hojiitti seensaa xiiqiidhaan gara hojii kanatti seene. Gabaabumatti haala kilipiin kiyya jalqaba na jalaa badi sana laalee yeroo laalu hojii kana maaf hin baranne, hojii kana maaf hin hojjenne jedhee itti yaadee buusee baasee kallattumaan gara hojii kanaatti gale jechuudha. Kan gara hojii kanaatti gale naannoo bara 2010 jechuudha. Tolee, gara hojii kanaatti kan galte xiiqii faarfattoota keessumaa faarfattoota afaan Oromootiin hojjetan irratti yeroo baay'ee miidhaawwan hedduutu ta'a. Waan argaa turree fi waan ammallee guutumaan guutuutti dhimmi sun badeera jennu miti. Haa ta'u malee sanarraa kaateeti gara hojii kanaatti kan seentee waan xiiqii sanarratti immoo gargaarsa Waaqayyootiin ati kan hojjette. Haa ta'uuti Tasfaa Studioon eddisi fakkaate Tasfaamee Studio kana gamamiin ilaalta ammam immoo faayidaa buuseera Studioon kun? Galatoomii Lammii Studioon kun akkuma argaa jirtu wantoota baay'ee kan inni hojjetaa jirudha. Ammas illee harka isaatti kan qabatee jiru wantoota hedduuti. Kanaan duras illee kilipoota garaa garaa bifa miidhagaatiin bifa bareedaatiin gabaa rooshee jira jechuudha. Warroonni YouTube irraanis bifa TV'nis daawwachaa jiran kana ragaa ba'uu danda'u. Egaa Tasfaan Studio kan inni jalqabee beekamtii kan inni argate yeroo muraasa haa ta'u malee akkuma duras hin jedhe naannoo bara 2010ti ka'umsi kiyya. Egaa amma jalqabe sana keessatti iyyuu wantoota jalqabe sana miidhagsee bareechee akka uummanni ilaaluu danda'utti akka uummanni afaan isaatiin tajaajilamuuf hojii jira. Gara fuulduraattis illee kana caala cimsee hojjetuuf tattaaffii irra jira Tasfaan Studio. Tolee, Tasfaa Studioon bifa kanaan hedduu hojjete fakkeenyaa fi faarfattoonnis haa ta'uu lallabdoonni namoonni garaagaraa jechuun sadarkaa tajaajila garaagaraa irra kan jiran yeroo hedduu rakkoo baajataatiin kan wal qabate jira, rakkoo keessummaa'uu dhabuutiin kan wal qabate jira, wantoota hedduutu isaan mudata. Tasfaa Studioon gama sanaatiin yoo ilaalte fakkeenyaaf namoota dandeettii qabaatanii maallaqa hin qabne deeggaruu irratti ammam hojjeteera, ammam immoo hojjechuutti jira gara fuulduraatti? Tasfaan Studio kanarratti kan inni jalqaba dhaabbates kan maafi maaliif namoonni kennaa garaa garaa qaban hedduutu jira, baay'eetu jira. Kennaa Waaqayyoon isaan kennerraa ka'anii tajaajiluu, uummata barsiisuu kan danda'an hedduudha. Kanaaf isaan akkasii duras gargaaraa ture, ammas gargaaraa jira. Gara fuulduraatti illee kan dhufu ni gargaara. Maaliif Tasfaan Studio jalqabumayyuu kan inni dhaabbate yookiin birrii barbaachi yookiin bakka haaluma adda addaatiin barbaachisu tun ta'in gabaabumatti tajaajila afaan Oromoo gama salphaatiin gama uummanni bira ga'uu danda'u uummata bira geessee uummata barsiisuudha. Kanaaf iyyuu warroota qarshii dhabanii dandeettii qaban gama Tasfaa Studiootiin mala salphaatiin faaruu isaanii hojjetatanii barumsas haa ta'u wantoota garaa garaa haa ta'u uummata bira geessanii uummanni akka baratee fayyina ittiin argatu akka baratee mootummaa Waaqayyoo ittiin dhaalu gochuudhaaf tattaaffii guddaa irratti hojjechaa jira. Gara fuulduraatti illee namoota qarshii dhabanii haala adda addaa keessa jiranii isaan akkasiillee gargaaruudhaaf yeroo hundumaa qophiidha.
Tole Tasfaa mee gama istiidiyoo kanaatti yoo deebine fakkeenyaaf istiidiyoowwan hedduun faaruu dhimma amantaa yookiin ammoo lallaba barsiisa dhimma amantaa osoo hojjetanii yeroo hojiiwwan biraa bukkeetti hojjetantu jira. Istiidiyoo hedduutti waan mul'atuu fi argamudha kun. Tasfaa istiidiyoo gama sanaatiin mee bakka situ beekaa situ hojjetaa jira waan ta'eef yoo gama sanaan ibsite Tasfaa istiidiyoon wantoota akkasii keessaa harka qabamoo bilisa laata? Guddaa galatoomii. Yaadi kuni yaada uummata baay'eedhaaf gaaffii ta'edha yeroo baay'ee. Maaliif ani ofii kiyya gaafan faaruu hojjechaa ture keessatti istiidiyoon baay'ee namoonni baay'een har'a ba'anii kiraara taphatanii masiinqoo taphatanii deebi'anii sirba keessatti kan rukutan illee jiru. Isa kanaaf Tasfaan istiidiyoo kamirraayyuu bilisadha. Kan inni hojjechaa jiru kan inni irra dhaabbatee irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiru faaruu mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo qofaadha. Kanaan ala Tasfaan istiidiyoo kamirraayyuu bilisa. Maaliif tokkoffaan Waaqayyoon kan jaalatu hojii qulqulluu yoo hojjette uummata bira geesse Waaqayyoonis kan jaalatu namnis kan jaalatudha. Kanaaf yeroo baay'ee ani kan inni irratti xiyyeeffadhee hojjedhu hojii kiyya keessatti hojii mana amantaa ta'an qofa irratti. Kanaaf isa kanadhaan siin jedha. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Qophiin keessummaa keenya irraa Tasfaa istiidiyoodha isiniin jenneerraa irraa barataa akka jirtan irraa hawwataa akka jirtan abdii qabnaa. Gama Tasfaatti yoon isin deebisu mee Tasfaa amma fakkeenyaa fi namoota hedduutu jira jenne baajata kan hin qabne isaan sana gargaartee faaruuwwan hedduu hojjettee namoonni hedduun illee ragaa ba'aa jiru. Kanuma irratti hundaa'e immoo Tasfaa istiidiyoon ammatti beekamtiinsaa hedduu dabalaa jira. Asiin Oromiyaa keessaallee yeroon itti bahee namoonni tokko tokko dhufan jiru jechuudha. Istiidiyoo kana mee beekamtiisaa kana akka itti fufuuf gamuma amma jiru kanaan dhimmuma amantaa qofa irratti xiyyeeffatee jechuudha. Akka itti fufuuf maal hojjetaa jirta? Maal immoo hojjechuutti deemta? Mul'anni Tasfaa istiidiyoo ammayyuu karoorri isaa kaayyoon isaa galma hin geenye ganaadha. Gabaabumatti Tasfaan istiidiyoo kanaan qofaan kan dhaabbatu miti. Wantoota baay'ee wantoota isa barbaachisullee guuttatee gara fuulduraatti dabalaa kan deemu ta'a jechuudha. Gabaabumatti yeroo baay'ee uummannis kan dhageenye eegaa ture jira. Kan inni kanaan dura dubbadhee ture sagalee nan jalqabadheen ture. Guutumaan guutuu already wantichi xumurameera. Haalli jalqabbii isaa haala rakkisaa ta'e keessa jaan turee fi jalqabuuf naaf hin danda'amne. Tasfaan istiidiyoo gama kiliippiitiin qofa miti. Gama sagaleetiin illee jalqabee boruu akka mul'atuu danda'u abdiin qaba ni mul'atas. Kanaaf iyyuu akkuma jechaa jirtu amma duraarraa Tasfaan istiidiyoo beekamtii isaa baay'ee dabalaa jira. Namoonni iddoollee baay'ee naa dabalaa tura. Kanaaf Tasfaan istiidiyoo akkamiin guddata akkamiin kana caala beekamtii argata kan jedhuu fi xiyyeeffannaadhaan irratti hojjechuudha. Haala kamiin jedhu immoo wantoota hojii kee keessatti kan si beeksisuu danda'u hojii kee keessatti kan si mul'isuu danda'u qulqullina hojii keeti. Gaafa hojii qulqulluu hojjettu namni hojii qulqullina qabu sana barbaacha jecha gara keetti deebi'ee dhufa. Kanaaf Tasfaan istiidiyoo yeroo kamiyyuu hojii isaa qulqulleessee irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf isa kanadha. Hayyee kaayyoon isaa gara fuulduraa heddii ammana ta'eeti. Kaayyoo kana milkeessuuf ulaagaalee hedduutu jira. Ulaagaalee sanaaf ammoo namni wal utubuun wal jabeessuun istiidiyoo kana promoot gochuun mataansaa hedduu barbaachisaadha jenna. Sanarratti hundaa'ee namoonni hedduun fakkeenyaaf osoo si bira dhaabbatanii si jabeessanii jechuun si jabeessuun gama maallaqaa qofaan osoo hin taane haamileen jira, jabaadhu jechuun jira, kallattii sitti agarsiisuun jira. Wantoota akkasiitiif mee Oromoota haa ta'uuti saboota biraa hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hundaatiif wanta tidhaamtu jira. Gabaabumatti sitti muudhaaf kanarratti yeroo baay'ee nama keenya tokko yoo fudhattee haala haamileedhaan na jajjabeessa yookiin na cimsettee kan eegdu baay'ee ulfaata. Namni si jajjabeessu yeroo ammaa kana jiradhee si yaadu. Sababiin isaaniiyyuu haalichi jijjiiramaadha beektaa. Haalichi sun haala jijjiiramaa keessa waan ta'eef ni ulfaata baay'ee. Gabaabumatti asirraa kan isin jechuu barbaade gabaabumatti namoonni gara fuulduraa Tasfaan istiidiyoo ammaaf hiyyeessu homaan qabu. Tattaaffii mataa isaatiin kan as geedha. Haamileen isaa ta'u gama qarshiin isaa ta'u abbaan nu jajjabeessuu barbaadanii fedhii qabu jechuudha. Kanaaf nuti amma kana dhaamsinan isii dhaabu kanarratti jira natti fakkaatu hin jirus.
Hayyee hordoftoota keenya turtiin Tasfaa Istiidiyoo waliin taasisne kana fakkaata. Yeroo biraatti immoo kutaa lammaffaa isaa qabannee isiniif dhiyaanna. Tasfaa Istiidiyoo chaanaala yuutuubii isaa sabiskiraayibii, laayikii fi sheerii gochuudhaan nu hordofaa, nu waliin ta'aa, nu jabeessaa jenna. Yaada qeeqaa yoo qabaattan immoo koomentii irratti barreessaatii fiidbaakii keessan nuuf ergaa. Har'aaf turtii gaarii qabaadhaa. Akka irraa barattan abdii guutuu qabna. Nagaan tura. Guddaa galatooma.